geessanii ma anjeroon gartee xurumbaduu jala hudduu fas godhee ganda keessa olii deemuu qabu xurumbaduun na barbaadannaan firraa dhoorku si galtee ma kilmaata akkanaan jennaan fudhan jechuudha si galtee ma waan waliin nuuf hin jirtu miidiyaa mataa qiyyaatiin qaba miidiyaa mataa isaa qaba hudduu akkana quboo ol finnee walirraa fil dhoorkina amma guddummaa sin fedhu ma'a salaama nabii nageetti an dubbii talaan taluu sin fedhu xurumbaduu laal asirra kaayatiin fira dhoorka kanaan si galtee ma isaa miti isaafis darmaata isaatu akkasitti baddaa ani muniiraan nama abaawoo keessattuu takka tikreefuu mataa gadi hin cabbiin takka tikreefuu mataa gadi cabbeen beeku akkasuma baddaa dhibbira kaatatti dhibbira buccaa ani nama boombii duwwita kana hojjebuutti irraa qokaatee naggaara dirree dhawaatiin baasee galtiraa geessuu ture wallahi haakimeenash madaanitee Turumbatuun barbaada deema kan aadamu gogara waa'ee isaarratti kaasina ni sin arrabsu ni sin tuqu fixadhe aara bahee ragaxe arrabse arraaf kumatte boruuf yoo ni na deebi'e ittiin deebi'a. Nageetti inumaa turumbatu yeroo walii gad deemetiin turumbatuudhaan natti araarami jaani ana a'uuzu billaa. Ituun na dhalee bara ituun na dhalee bara hin beeytaniise. Ummata nyaara arabaan na dhalee seeti akka turumbatutti ummata akkana ijarraa nama beekun na dhalee wallahi jajjaamee ta'ituu keessaa hin beeku ummata ijarraa nama beekun na dhalee bara wallahi qoota jira keenyati. Yes. Ay. Akkana laal Muniira usit raa godhi mana keetitti. Ati maa rabshaa feete sa qoy gara mul'ata. Hay rabshaa maaliif hin feene nuti maal jechuu isaan rabshaa ummachuu fedhanii hin argitu ati mana banatanii koottuu manguddummaa teenya maal jechuu. Maaliif hin dhaqaan isaan irratti qoodaan. Asin dhufanii dhiifama si gaafachuu qaban burqaa ol baas burqaallee manguddummaa ergatanii ni beeyna. Burqa baga nagaan maal jettan? Hay akka Maal ergatan? Min fallag? Mana ol koraan isin hin dhaga'u maal? bayi deebi. Maal jette maaliif dhufta? Assalaamu alaikum ammayyaa Mustafa yoo ireenna yaamteme ni dhufa. Shabaqa qiyyaas tursiise ajaa'iba wallahi. Ni waa godhe. Shabaqa ni mara. Maal ummata dhufee harka baasee hunda ol dhayitee wanni na dhiiftuuf ayyoom uma deemtaa ummata Asin hin dhaga'u buusina deebisa. Muniira maalum Muniira meekis takka piliis moodii tara naa kani piliis moodii tara. Ajaa'iba ani natti balleessite dhiifama na gaafadhu ani akkami gorsaa keessan ta'e akkas naan jetta. ani gorsaa osoo hin tahini dubbii ilaali asichi dhaqiisani anilleen hin deeggaru si wajjin jira. Yes. Muniiraan asin dhufeeti dhiifama gaafachuu qaba. Antanaan jee kun haftii jechuu. Gaafa isin arrabsitu waliin arrabsitu. Hikma. Moodii tara naa kani Muniiraati yaa nama asiin si arrabsuuf hunda naatti aragaan moodii tara naa kani. Itti kanne aboo hikmatti moodii tara wanni nurraa guurrattee namni si arrabsuuf hin jiru nurraa guurrattee maa nurraa guurrattee. Aragi. Waraana qiyya. Yoomi bilis illee injisiyan. Uno. Bulluk. Anaafis kan. Tokko arraba harkuma jamaa azalaa booda. Hin qabu ni qabdaa ta'edhis adda baabaa irra ni qabdan an jetta lafatti hin qabu ani wallahi namni gisee asi nama baase. Ani waraana ni qabu yoomi nakkiris illee injiseesa. Nuti adii jabe nama amma nan kannine ana akka tuuta ragadin bu. Kani waraana qabne ibsee akka bada waraana guddaa qabada. Naa kanne ummata dheeraa mofitti namanin ummata dheeraa irraa guuri moonitara kee. Lola. Moonitara dheeraa irraa guuri. Burqa barkallo tokko qabarraa hin fuudhesa. Nama ati galchi naan injiinis hin galchuan. Nama arrabsummoo ni hin dhiifnu. Lessa jaalalaa ka'ee baate Muniira Mustafa ol deebisi Muniira. Salaam ta'a. Maal jette? Mustafa ol deebisi.
Baay'ee. Ol baasa ajabii ol baasa ikma ol baasa kanarra ol baasa akkama uttiin jira billaalee. Ammallee warra mooditaraatu na darbe haa muniira agartee dhalaata hunda ganna darban. Nama as dalaa yaa'ii ganna darbaanis olumaan deebi'a. Irraa guuri uummata hunda. Irraa hin gura. Siif ajaa'ibaa malee. Kullu shayyii. Dhiira namanin dhiira takka namanin ani nama ati ol laqe naan jette niin naqa. Ati gabbuus jette gadiin buusaa. Ajaa'ibaa fi hikmaadha. Boona. Sheekhaa fi shariifa hundi si yaamanii si araarsanii malee siin nama gala deema. Abadan wallahi ati dhugumaan cimtu namaati cimtu Oromooti. Hedduun sirraa gammade warri akkas jutti foozoo san hunda anaaf hin taane akka kiyyaatti akka wallaala kiyyaatti an dhugaadha. Ati beektu teenya nama sirraa waa barannu nama waan barsiisu. Kanaafu sitti balleessina jeniiti sheekhi shariif qeensi maal si erganii silaa sirra kufanii si araarfachuu qabu malee siin kootu si geessinaa. Akkamitti jiran jaalawwan jala jiran kun hundinuu ana dhagaan dhugaa rabbiyan. Wallahi ammallee umrii naa jiraadhu amata dhibban naa jiraadhu amata kumaan umrii si adeeressu hamtuu sirraa qabu ati goote bira jirta Oromoon balloon si bira jirti namni xurii keessa galaallee sirraa baasuu danda'u. Wallahi. Mustafa gee mere mudura. Burqa dhugaan jaa keessa kiyyaana dubbate wallahi onneen if qabuu dadhabee. Beeka keessa dubbate onnee keessa dubbate naagalee ayee. Obs. Munira. Munira. Ninda ga burka. Ninda ga. Mobaayila muud godhadhuuti gaaffiitiin haa deebis sirriitti. Bimin deebisaa burka ayyee tokko namaa na dubbisa. Bitadhu ayyee. 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 Burqa gaaffii fasin jirru ammaan tana Muniiraan achi dhaquu dhiiftee as godhuudhaaf maal jetta? Maal jechuu? Ani bakka takkan deemuu manguddummaa na balleessanii as dhufuu qabanii warri na balleessa as dhufee dhiifama na gaafachuu qaba. Ani isiin balleessitee namni itti balleesse ani arrabuma isiin nama arrabsitu qofaan dhagee waan irraa nama arrabsitu qofa naa himuudhaan baanaani mana namaa dhaqii fi bakka tana koottuu fi achi deemee hojitiyyaa miti. Burqa waan isiin nama arrabsitu fatte kami wallaaltanii beektaa dubbiin dubbuma durta waliin beeknu sanii. Sanuma inni haareetti eegalee nuti araaramne anaaf ete obboleeyyanii arrallee barullee namni waani balleessaa wal araarfataa dhumatte inni immoo nu araarfatuu dhiiseeti ammallee nurra siqu jiru. Amma namni Muniira arrabse jira amma nama. Muniira arrabse anana arrabse Haburashiida arrabse footoo teenya gannu garagalchee nu arrabsuu ture. Akkam jee? Akkam jee? Nuti warra deebina kaayif arrabsineemi. Ani amma turumbaduu miti turumbaduu arrabsuun burqaa arrabsuun rakkoon qabdu wal arrabsanii ammoo dilli haadhaa intalti intala gaafa haati intala wanni isin dubbattanii fi dhalaan haadhaa dhalaan obboleettii dhalaan jaartiidha dhalaan waan dila kana isinii taate akkamitti dhalaatu canjattanii arrabsitanii dubbattanii loltanii gaafa ammoo ifiifis gabbaatanii namoota wajjin haadha nuti haadha jettan san gaafa arrabsitan dhuguu kana hiriyaa mitiire gamana arrabsuun taatu wanni tun. Burqa dheerti gisee nama arrabsitu karaa dhalaa yoo ofirraa nama arrabsite karaa miti. Burqa gisee ati obboleettii teetakkiin haadhatee footoo ol baasanii burqaa na dhage isiis haadhatee taakkanaa takkasii jaanii amma Muniiraan haadha haa jennu hugguu takkasii takkanaa wanni kun araaraan dhumte namni waliin xuyne hin jiru fiidiyoo footoo ol baasee maqaa nama hundaa Haburashiidaan ajaa'ibaan isinis ni jirtanii walii araaramtanii isiidhaan ji'i hoggaa ol baasee maakiidhaan ji'i haariyatti fidee ati Muniiraa arrasiin arrabsaa'u jee gad fudhatee maqaa isii kaasee ati takkasii takkanaa dullattii kanaa sharmuuxa takkasii jee arrabse tuni isiin tun haadhaa miti burqa. Awoo kana baktii silaa ibiddaan itti qabaniin gubaa awoo kana. Awoo kana turumbatu maal ta'e miti. Obboleeyyan keenya kan dhiiraa warri nu jaalattan. Nu wajji jibba. Waan namni nurra godhu nu wajji jibba. Ati dayyuusni irraa akkasi malee ayyee bakka araabigaa malee
Ani dayyuusoo taa wajji dubbatu tinjiru warra waa beekan. Boqay dayyuusni siiqa dayyuusa namaan juu malee namni namummaan kabajamuu qaba. Isin walitti hin dabrin haa. Ana amma dayyuusoo ta'u maan gaafanne suutame yaa horbeeyyi. Awor ati nama waa beeku miti la nama waa beeti nama narrabsitu nama waa beeku fifu jecha namaan hin juu waan siin jaa. Wallahi lazim. Asila waa beeku isinitti bahu sila nama ulee malee isin ilaalu sila. Bar uleen nama tumuun jechaa turran lafee nama cabsa malee uleen qallaaliidha uleen nama tumuun irra caala. Gaafa dubbattu bakka irraa dhaabbattee dubbattu maalirraa akka dubbattu eessa dhaabbattee akkamitti dubbachuu jirtu maaliif akka dubbattu beekuun si barbaachisaadha dura. Si galee? Dirqama gaa namni ka'umsaa fi xumura hin qabne silaa'uu namaa miti bar. Eeyyen ani waanii nama. Burqaa Afranqalloo maal jettu? Isin walitti hin bobba'inaati. Walitti hin bobba'inaati. Ajaa'iba ajaa'iba. Ani waanii nan arku jiru yamkin gaa ijjatiyya garagalchanii naa kaayan taatu. Qalbiitii yaatu sabirooti uumama Ajaiba, they're on the same team, you know that, right? They're on the same team. They're on the same team. Remember that. Omani. Joolee nan duraa gognurraa muut godhadhaa jaan yaa kuyi rabbi sodaadhaa. Namni gisee khushin khasi dalagu beeta sammuun taqtaq jetti. Gurbaa dayyuu sammuu godhadhaan ashiisha dhungee naa sauka keetitti wayyaa ashiishilee. Isuma kanaa miti kana maayikii xuuxxoo jeesun inta lamichiyyoo goota ta'e taarrabs. Khabiraati bakka kana moo khabiraati hamaayikii arrabs. Hamaayikii arrabse kana moo khabiraati. Dhiiratee ka khushin khasi kan ala dalagu burqaa daba. Dhiiratee ambar uteela mana xiyya keessan dalagadha uteela xiyya keessa akka keetitti ashiishilee miti laal. Laal ammaa uttiin jira la. Naguddis ku godheetiin garsiisa. Gogoraa uffata jira. Gogoraas nu garsiisi. Kanaanin gara kor godhaa. Gogoraas nu garsiisi. Gogoraas nu garsiisi. Siina feelaa kootu atu siin cicciraa. Ilma sharmuuxaa ilmoo ashiishilee. Bizikiin akka maamiti dur Oromoo qaqqaluu barte. Ijoollee mililik. Ijoollee mililik. Kanurraa gabboo isin qaama gaawwaas gaafadhaan ashiishilee kana. Ijoollee ashiishilee nutti ol naqinati. Ijoollee laali namni hugguu waa fudhateen as deemtanii dhiiraa wajjin haasawinaa. Warra dalagaatti dalagaa namaa arrabsu. Dhiirti kushina keessan daleetu. Dhiirti kushina keessan daleetu. Dhiirti kushina keessan daleetu. Omani. Hashtari. Bakka ishee walaa qabatu. Laal. Ani addunyaa irratti waan hin jibbuun isinii hima. Warra ililli hin bitamu dhageessaa. Ililli isinitti tolaraniiti isin xiqqeessanii qaanyii teessanirraa namummaa keessanirraa namuma keessanirraa isin baasuuf irraa dhorkaa nama. Nama haasa'u jira nama guddaa isinitti dubbatu jira yoon kaan sirraa hin gabbu'ee sirraa deema. Ansiin kabajaan sii qaba waan si gaafachuu jira. Saniifuu ijoollee baarislee ol baatee jecha tokko naan hin jiinani. Ijoolleen ashtarii Igma. Wayye Munira. Idira fudhattee maata isaadhaati nama gabbuusa kaa uummata kana narraa dubbiin isuu didee. Ayye. sirraa dhabuu. Kan ammatti booda ka dubbate gabbuusa. Amma booda ka dubbate ani burqa narraa gabbuuse. Muyuutirraa hin kaafatin amma muyuutirraa kaafatan isiniin gabbuusa. Gurra isin calamu. Gaddar. Yalla dubbadhu burqa. Ani ilaali waliin isin jechuu jiru nuti yeroo hunda ergamtuu nama namni gad ergee duubaanuu faarsee harka nuu dha'u ta'uu hin qabnu. Nuti mee if haa taanuu mee wal haa taanuu. Ani waan biroota isin agarreen isin duubatti arku jira meeshaa taanee jirra. Hiisha namaa keessa jirra. Khaalika isin uume ka rabbii obboleessa isin waliin nu godhe kana sodaadhaa. Rabbii isin uume ka obboleessa nu godhe sodaadhaa. Hiisha namaa keessa jirra. Nutii fi arra dhaggeeffadhu. Waan bakka biraa haa taanu osoo hin taane amma dubbiin irratti yaa haaliyyan waan anarratti hojjetamu jiru kana dubbadhu malee waan biraa hin dubbatin. Namni yoo si arrabse dhaggeeffadhuudha. Namni yoo si arrabse yoo akkana ka'ee si arrabse yaadaanis afaaninis humnaan itti dhaqee harkaan sirraa dhorkuufis qophiidha. Ammoo waan hin taaneef sin deeggaru waan irra wal loltan yoo ta dursan maali waan hin taane maali bakkee qabu maali bakkee qabu filataman qabu. Afranqalloo kabatu ruulonni dubbadhu laa dhaabuu gadi buusina obsa burqa Afranqalloo. Maali irra na deeggariin siin jee nama dhabee dina na deeggarta moo namaan lafarraa dhabame maali dubbii kana adda baasi burqa. Hin qabdu nama kiyyaanu waan qabdu nama kiyyaa maali kaati dhabdu warra iliis deeggaru maali amban nama dhiiraati bar. Dhaggeeffadhu burqa Afranqalloo amma dubbii adda baasi dafi ma osoo miira biraan seenne dafi.
maal jechuu adda baasa ka dubbiin maal eenyu ana eenyu na ergate جرغي السلام عليكم assalaamu alaikum hin booda shee adda baasi kun kaabran qallo اوكي Abdulaziz yeey Abdulaziz taakka lama sadi adda baasu baannaan narra laali maalin sirra laal qiyyaar naman ergate addanaa baasa qaba meet itti yaadi ansii hun jenneewu mee karmatti yaadi meetu dhiisi amma waa'ee mana kiyya keessa kiyyumaa isa hojjirra waan mawdu'a bika biraa mana kiyya keessa dhaabbattee dubbachuu hin dandeessu haalii jan ka dubbinaaf dhumbatu wallanu jira wannummaan namaan nu ergachu jira bani aadami nu ergachu jira nuti arabni nu ergutti hin jiru soomaaleen nu ergutti hin jirtu amaarri nu ergutti hin jiru nuti oromoo yoo wal ergine waliif ergamna rakkoon qabu ati ka amaaraa fi oromoo fi tigreen ergitu siiti dubbii tana kalassaan addanaa baasu tanaa buruqaaf rakkalloo wallaahi shiita kanan as gubbaan deeffadhee wali gabbana naafeti waqqasa mabilla maal raafutaani waa takka maal raafutaani ana obboleetii maal raafete waa tuka maal raafete reetu kuma ana obboleetii jeeti malee maal raafutaani hay narra addanaa baasu dubbii maal raafutaani dubbii addanaa baasu tuka dubbii sii dubbii jira dubbii addanaa baasu goda maa ijitaami kabajaafi godi ani akka obboleetii si kabajee si dubbachuu jiraan anaa fi ati yoo na kabajaani si gaafatu jiraan imma amma kabajaani si gaafatu jiraan miti laal kabajaan tun osoo tan dhoyne addanaa baasi dhagiyaa oromoo kabajaan tun osoo hin dhoyne addanaa baasi burqaa haa hadhooytu ayyee akka isaatu gaazatti naqi gubi haa dhoytu haa hadhooytu hadheeyse egaa hadheeysu feete addan baatu hin baasu addamne hadheeyse ayyee egaa hadheeysuuf deemte hay maal feete mana kiyya keessa ammaati kar keessa if keessa naga darbi buloog na godhi laal harkaan wala gaddarbi buloog na godhi kaaf keessa hay amma burqa ansi laal yoo kabajaan si keessa qalbii keessa qollee si hin jiraanne buloog na godhi haqi if keessa si biraa hin deemaa kaa mana keetima hay yoon kaan ammoo ansi sodaatee na sodaachifteeti miti ana akka ati feetu siinaa soo akkaani yooni namni si tuqes na rifachiiftu na aarsituttiin sitti haasoo malee akka ati feetu siinaa soo nama hudduu kuma ayati birraa dhorka nama dhiiraas dhalaas laal dhalaa kanaanii dhorka dhiira mootummaanii birraa dhorka kana laal kana gaddaa kanaan dhiirraa dhorkan si galte maal dhabeetti ati naa rifatta maal dhabee fira kam dhabeetti si yaabadha burqaa biran qalwaan namaan dhabean narra si nama narra dhorkaan sirraa hin nama dhorkaanii asirraa hin nama dhorkaan akkasii burqa okay ayyaa sirraa deema ayyaa nagaatti haa burqa makkabar xuruuro si kabaje ammallee si kabajaatiin jira bakka dhumatte laal dhumatte amma deema mana kiyya keessa gabbuyi edaa si nama natti argu jira naan wallaalee mere aboo isinumaa ergatanii nuti maal na erganii mi'anii way buloon godhaa burqa asii deemi maqaa kiyya muniiraan ni bareeddinaa jiiti tirfittiin boollaa baasee qabrii haadha keeti si himaan burqa qabrii haadha keeti maqaa kiyya na kaati asii deemi takkaana nagarreeti na akkusu ummu edaa sii wakasii nama na dirwaani afaan bal'istee lubbuuf si arrabsa oomaniini silko ooyalaa was waxaata kuwase asalkaaga anaa kuwase anani qaari kusu ummu meeqt otee bulaani maana haadha sagan luchee ayyoo haadha keessanii naa isin sane laal kabajaan qabdu ati kabajaan qabdu hedduu si kabajaan qabdu Muniira. ati nama kabajaan qabdu Beekan namatti waliin nama erganii kanatti waliin nama kaasanii itti dhiis isaanii ergamtuu ni dhiis. Bas muuziqaatti nu shidime. Dhiisi khalaas. ishii dubur qalootiin arrabsaa Dhiisi geesse gee. Gee dhiisi ittiin wantan jiin dhiisi Muniiraa keenya dhiisi. Dubbiin amma addanuu baate wahiitu jira. Dhiisi.
Habajaateeti tanarra guddoodha. Nama si arrabse irratti mirga keetii immoo Kana akkamitti kabaju bar gurbuma kana dhufe eeggadda gizee miti yoo xiqqoo arrabsu. Wallaahi billaahi keessaanitti dhaqeeti na jalaa kaasuu ija sirqiitti bilbilee. Tokko jira mas abbaa jarri jara sabla. Wallaahi ummata yaa burqaa afran qalloo dhageesse waa qasam bil hayaatii dhageessa. Dhiisi bareedduuti. Dhiisi ajandaa jira dhiisi khalaas. Hafuura baafadhu amma. Dhiisi nurraa naariin nuti si barbaadaa sitti haajamna bareedduutiyya. Itti dhiisi khalaas. Hai, wai ajaa'ibuma qaba. Ogguma hunda na burqaa yoomees nama narraa ol kadhiroon. Mudiiraati jedhi dhiisi khalaas bas. Dhiisi shayxaana ifirraa naarii itti dhiisi dantaa isaanii. Ajandaa keenyaa jechuudha. Muniree maal taate tasgabbaa yaadati dhiisi firraa. Dhiisi. Dhiisi dhiisi bareedduu biyya fayyaatee feena akka nurraa hartus hin feenu nu qofli nu taphadhu dubbiin amma naa galteen wallahi amma naa galtee dhiisi khalaas. Dhiifne rabbii addaa jira jaarmee if dandee jaarmee addaa jedha jaarmee addaa. Jaarmee walaamoo maa shayxaanaa hunda. akkas. Kormaa shayxaanaa daanyaa shayxaanaa warra harka shayxaanaa ol horaa bulu. Maan nurraa feete nuti waan dubartoonni maan nurraa feete isa isin kooyi ummata akkana dhoodhaa seetoo jechi hallichaa wandoochi. Ummata kondoomii kiisha yaadeen dhiirtitti fayyadamtu maan nurraa feetan isin masaraa dhiiraa itti badhaa itti rarraasaadhaan badhaas. Dhiiraa kiisha qaatee jiru warra dhiira maqaa balleessi maan nurraa feetan. Muniraayee dhiisi gaa khalaas gahe dhiisi bareedduuti. Hai maan nurraa feetan kooyan. Akkaati aartu fedhan haa gammannee kofannee. Mee amma ati tasgabbaa'e Muniraati waan isaan fedhanii suuta gaafataa tasgabbaa'e mee amma. Kurkaa afran qalloo wallaahi wabillaahi watallaahi laal wal beena naafete haa. Meesiin nama mana itti gartee maqaana kaasan keessa dhaqiiti gastii ergadhu keessa taa'i. Haatee sidhatte asii miti Ameerikaa san ijoon si dhiisiyaan. Bakka jirtee matbaqa itti waa affeetu san ijoon si dhiisiyaan. Muniraayee dhaabe khalaas gahe bareedduuti. Ay barni kabajaan nama isa tuquu fedhu barkiyyaa kanaan. Wallaahi. Oksiinii namaa si ergee eenyuun na ergaana. Amma bishaan dhugii isaan ergamtuun sii miti. Isaantu ergamee dhiis. Isaan warra ergamee dhufe. Isaantu dubartitti ergame. Isaantu nutti ergamee deema arrabsaa jaaniin dhiis. Uummata akkana dhoodhaa. Uummata kananii shakkee Oromoo ol qabaa laala. Uummanni kun baqa isa moo dhiroo dhugumatti waan dhiiraa san qaban. Subhaanallah wallaahi dhaqaa laala kormaa jeddaan. Ummata lama rarraafatee deemu kana deemaa laala dhaqaadha uummanni kun dhiiraa miti. Deemaa laala ol qabaa dirqitti. Hai maal jechuu wanna dhibde mo'an naasiraan ol ka'u maal irraa argite mo'an teetii kuna jira deessitaati. Wayi. Haya Muniraa teenya qashtii harka fuunee kabajamtuu fi jaalatamtuu. Darmaarkee. Markee. Laal Muniraati qofla sirraa bareedaa bara aaruu sirraan bareedu bara. Akkam nagaa. Ani nagaan qaba atillee nagee qabda je'eeti osoo yaadu jiru aarri kee kuni akkam mana keesseen na godhe koo. Ati asii kurteetumaa nu dagatte. Akkamittiin sin dagadda gizee hunda hoggaaniifin salaatu riyaad jeetiin salaataa bara. Assalaamu alaikum riyaad. Yaa Muniraa teenya ni beektaa gaafa riyaad ture. Kabajaa fi jaalala ati ummata biyyaatiif qabdurraa kan kee anuu si jaalachuu bira kutee namni hedduun dhalaa furdoo naan jaaniin sodaadheeti malee silaa waan biraa keessa qorree biraa feetu. Akkami riyaa kana ittiin uudee bitammoo kami takka nuuf daggamta.
riyaad bar ummanni oromoodhaa kan addunyaarra jiru Assalaamu kaabaatti hunda riyaad ziyaaranii bar wa alaikum salaam rahmatullahi wa barakaatu way qaadimaanti jedhufte naga qabdanii fayyaadha. Baga kara qabbana buuste booti ol baatee sharru. Laa hangareefu no wallaahi tajeetiin seegu ture beektaa muniira hoomantii naarsuu ture numaa shara maarkeen kofla jijjiiree hoomantii fi kanalleedha hoomantii waa barreessuu turan beektaa jala. muniiraan gisee naa agartee hangam feete yoo balbaltee yoo hangam feete aartellee qabbanoyte Bashaashaati bar bashaasha namaati bashaasha koo bikka deemtu akkanuma araara buusi booti bikkatti deemtu faana qabbana rabbisi haa godhu. akkana galatoomaa wallaahi amiin isin jechuun fara muniiraan hedduu nama gaariidha laal namni biyyoota biraa keessa deemee keessattuu warri riyaad qubate nama garaansaa xaliilaa nama yoo rabbi jee gaafa yoo malqiyaamaa gaafii malee jannata keessa mana jaarrate waa akka ta'aniif no ijoollee riyaad akkasuma warra guddaan isaanii warra rabbi sodaatu